baay'een isin galateeffadha jechuudha. Egaa isiniin jalqabaa biyya keessaaf biyya ala teessanii qophiilee keenya hordofaa kan jirtan akkam jirtu kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota keenya bakka iddoo jirtetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha guyyaa har'aa kanas sapiraayis tokkoon qabadhee isiniif yaadde. Egaa akkuma beekamu namni gaafa ija dadhabbii isaatii argu gammachuu waliif qooduun baay'ee gaariidha jedheetanii. Kanaaf piiniin haala kanaan naa dhufee jira. Warri na bira dhaabbattan warri na cina dhaabbattan baay'een isin galateeffadha jechuudha. Egaa hojii kana keessatti kan itti dadhabee ana qofaa miti. Beelofne osoo hin jedhin dadhabne osoo hin jedhin kallattii baay'eetiin namoonni na bira dhaabbattan dhugaa dubbachuudhaaf namoota maqaa keessa waamee fixuu hin dandeenye namoota danuudha jechuudha. Egaa namoota kana walumatti qabaatti baay'ee galatoomaan isiniin jedha. Galata guddaa na biraa qabdu. Baay'ee dadhabbiin keessan waaqayyo isiniif haa deebisu jechuun barbaada. Maaliif namni dandeettii isaatiin qofa waan tokko gochuu hin danda'u, beekumsa isaa qofa waan tokko gochuu hin danda'u. Ol cina dhaabbatee harka ol qabee ol jabeesse yoo waliin hojjete qofaadha jechuudha kan milkaa'uu danda'u. Ammas namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii keenyaa dhuftan Naardos Tuubiin sabiskiraayib, sheer, laayik, koomentii gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Yaadni keessan baay'ee nama gargaara jechuudha. Namni gaafa yaada oliif laatu hojii sattaanutti namni jabaatee akka hojjetuuf baay'ee tumsa namaaf kenna. Egaa amma walumaa gala piinii kana waliin gara guutuu deemna jechuudha. Ergasii booda garuu erga piinii guunnee raawwanne booda namootaan addatti galateeffachuu barbaadu namoota arfan shanan tokko nan qaba jechuudha. Keessattuu namoota aga maallaqaatti illee namoota na bira dhaabbatan baay'ee namoota galateeffachuu barbaadutu jiru jechuudha. Maaliif egaa hojiin kun xumurarra ga'e utuu hin taane aga tokko isteeppii xumurarra waan ga'eef namoota kana addatti galateeffachuu kanan barbaadu jechuudha. Kanaaf amma piinii kana erga waliin guunnee raawwanne xumurarratti namoota kana waliin maqaa keessan dhahee namootaan addatti jechuudha. Oolmaa guddaa namoota naaf oolan namootaan addatti maqaa keessan dhahee galateeffadhu qaba jechuudha. Maaliif namni gaafa wal tumsu gaafa wal cina dhaabbatu isteeppii qaba waan ta'eef piinii kana waliin kunnee guunne jechuudha. Walumaa wajjin kanaaf eessaan jalqaba asiniin jalqaba. Egaa amma kallattiidhaan piinii keenya guuttachuudhaaf gara kiroomii keenyaa deemna jechuudha. Googil kiroomii keenya irraatiin waan ta'eef akkuma achirra seenneen Googil adiseensi keenya keessa seenneetu guuttanna jechuudha. Kanaaf jalqaba Googil adiseensi jennee asirratti barreessina. Yoo jalqaba guuttannee jirre yoo ta'es rakkoon qabu. Niyyuu gara sanatti nu geessa jechuudha. Egaa kun seensisaa jira. Adiseensi koo keessa seeneera jechuudha. Egaa akkuma adiseensi koo keessa seenen verifaayi godhinaan jechaa jira. Kun bakka kanatti dhaquudhaan
verify gochuun dirqama irra jirudha jechuudha. Egaa kunoo akkuma ola deemnanii bakka duwwaa dijiitii 6 naaf laatee jira jechuudha. Kunoo bakka kanatti egaa piiniin amma qopheeffadhe kanan bakka duwwaa sana irratti guutaa jechuudha. Kanaaf piinicha itti guuteetanii carraa 3 qofa naaf kenna waan ta'eef of eeggannoodhaan itti guutaa jechuudha. Kanaaf itti guuteera. Ergasii booda bakka kanatti tuqeen kunoo complete jedhee naaf fudhatee jira jechuudha. Innaa kunoo kanumaadha. Wanti biraan wanti guutamu hin jiru. Innaa kanaadha. Isinaa eebbisuu eebbifama. Carraa gaarii nuuf haa ta'u, hojii gaarii nuuf haa ta'u jenna. Warri chaanaalii adda addaa hojjettanii piinii eeggachaa jirtanis haa ta'u, warri ganaa hojjechaa jirtan utuu abdiin kutatiin chaalenjii baay'een jiraachuu danda'a. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf hojii yuutuubii kana keessatti baay'ee yerootti sammuun namaa jeeqamu baay'eetu jira. Yerootti obsi namaa dhumu, yerootti abdiin namaa citu baay'eedha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Kana keessatti egaa jajjabinni nama barbaachisa. Anillee si'a meeqa yeroo itti abdii kutadhetu ture jechuudha. Egaa obboloonni koo baay'een na jajjabeessuudhaan wantoota baay'ee abdii natti horuudhaan aga guyyaa har'aa kana ija firii kana akkan arguu fi kan na godhan namoota danuudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee oolumatti qabaatti galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Egaa wanta kan biraa wanta hin jedhu hin qabu dhugaadha. Firii kana arguu kootti baay'ee gammadeera. Innaa isinis haala kanaatiin jabaadhaa hojjedhaa. Hojii keessanii haga agartanitti abdiin kutatinaan isiniin jedhaa. Warri haaraan gara chaanaalii dhuftanillee waan gaggaarii gadhiisuudhaan waan namoota biratti fudhatama qabu hojjechuudhaan namoota biratti viidiyoon keessan akka daawwatamu gochuun dagatinaa. Egaa ammas irra deebi'uudhaan chaanaalii keenya keessa akkuma seentaniin viidiyoota adda addaa argachuu ni dandeessu. Viidiyoota barnootaa wajjin wal qabatu, viidiyoo faarfannoota adda addaa waan baay'ee argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana daawwachuu ni dandeessu. Garuu chaanaalii sabiskiraayib namoonni hin goone yoo jiraatan chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a. Sheer gochuudhaanis na jajjabeessaa isiniin jedha. Guddaa galatoomaa. Thank you.